Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. سدومن سيدي تنهيري رجلتي بدنسي أشيتا دلايا مرفمتي فكي بريدينا توتومي دقينا خيجاني سيارتي عندي أفاندنا عننسي تليلا لقوتي أولاقا كشتي تبردو جالدوس Hello. Hello. Mutiyon beredu Oromia janin tak ni jirti. Beti. Indo Bangar. Ana Oromia. Rehu tana difa masih dawalu dagu kiya. Busy wanin tu rehu, okay? Maro kungkap. Achra atis rehu na organ sibut do library indra nanti tu sekolah. Bar amma na chigene. Heddu garu wanni ajaib annati ni beta. Aye? Ummati yo khani mo power at kabdu te du nadin kisi sujjar. O gadget. Dalade gudabbi hangana ge namni onneti yana fude galgala guutu akkanatti ansola keessa qaaxarana wucha. Yeroo jalqabaati qatto waggansi onneti irraa ta'u. Injattu ha. Dhugaan baranaa mani. Boojitu onnetiyaa yooniin kaniin sinjuu taate jecha akkasitti xiqqaananii bira. Ayye, waa hundaafu galatoon. Naaf taatee jirta. Osoo waliin bari. Osoo waliin arkin. Osoo teenya wajjin naasoon. Mi maali? Dhugaan baana. Waa hedduudhaan kaniin si magaalee jiru. Shamarreen hangaarraa baree keessa taanaa wajjin diimtii ishee yaadis qofa waan taateef, okay? Ayye. Siifin bilbila wal garree takka gaariitti taasisuun. Okay. Bilbila keessaan barraan boo na dura teessee ijatee baree hedduu san keessa laalaa yooniin si wajjin haasee qofaan barraa jaalalaa bahuu danda'a. Ayye, ni ta'a. Tasanii achii garuu bilbilaan yaadumana heddummeessitee duraan daran qaaxiraa akkaan guduma godhuu deemtu, okay? Maa rakkoon qabus hin jeefa gasari. I miss you, Annie. Sinjaa, okay? Na jarjartee illee naan hin jiin bittee jaalalaatiin tana qaba. Okay, bye. Okay, bye. Garuu bisee raftu hin yaadinaa. Sirrii bagaarii, okay? Ayye, atiif sirrii bagaarii. جاللان كبابي عصاني بينتي عننسي تليلا نقولي أولاقا كشتي كبردو جالدوس
onnesi taliila niguutii ulaagaa qashtiitoo bareedu jaalladhus anbaga Nira lamar leen baastanii galla jaalala qofaa. Hello. Hello. Akkami nagayami? Negea, eenyu si najo? Nambeeyne. Simbe. Sagalee artistii ta'uu bar ballaanuu neeti. Akkamiin na wallaalte yaaqi? Way sala, duuti saa irraanfattu. Akkami nagaya fayyada? Akkami nageeyanti? Yaaboo wayin siime reefu akkumaan hojiidhaaf sibiraa deeme sani hojii kiyya yeroodhaan raawwadheetiin hirriba asriin beeytaami xiqqoo shilim jeebar. Haay, maal ajabtanaan? Manaa mahariifa takkattiin si arke kaasa. Ana akkam ta'u? Sadhaa buqaatii miti anaan ifarke. Haay, ati maal godhu? Anumaa gacciisee shilim je'ee hirriba asrii rafe. Hayyee? Michiyyoo bareedduun Adaamaa dhufte Oromiyaan asin baatu. Tole. Hoggaanin ija keessa laalu bisii bilchaatte garaan na dadhabe bira kutu. Haaya. Way qabeetumaan gurra isii kana. Keessa xuxxuudhe kaaboo. Haaya. Duuba yaa Oromiyaatiyya. Manaama kiyya kana. Zaahiriin naan jijjiirta. Ajaa'iba! Wayii ajaa'iba silaa gartanii! Isii ilaaltee lafa laattuu siin jaatiyya. Teessallachuutu bara akkana taa'e jettiin. Obboleessoo ana namantanii. Teessan lamaanuu yoo tiyya agarta dhugaa ni uumamtee malee ni dhalatteen jettan akka. Teemo. Samaaluun tiyya jettan. Tiyya faa yoo gartanii isin hin jaami. Laal ganda kanarraa nama hogguma dura isii agartan feenti isin lameenuu nama wali guuree hospitaala isin geessu fidadhaa. Malee akkanatti hin fidee isin agarsiisu. Obboleessoo waan tiyyeef ilmoo akka keessanitti rooba keessa dhukkeen kaasu beektan suuraa isiitiin qabaa wayi. Dhagaa. Isin hojii afaan babbanuu mannaa yooniin isin bilbilee isin wal barsiise irra wayi. Anaatu bilbilee fiduwa. Haalis bilbilaaf gaa. Haay. Hello honey. Nagayami? Haay. Nama hojjetti haasa'u jirti? Hanga wayyaadhiisi Oromiyaan tiyya. Hogguu bilbila tiyya. Qaraaf agarteewu ifi kun bilbilti. Reefu kana baroggaan si bilbilu laayinni kee biizii jira. Oo, leebarri jirtaa? Bilbilli sii qabame jaamaaliin beera. Maal isaa tana? Okay, qormaata? Okay, ayii fita. Ayii bakka jabaadhuti qoodhi. Okay, ayii bareeddu. Haaya Oromiyaa ti abshara. Haaya Oromiyaa. Siifin bilbilaan hubuuti. Waayee. Ayii gashtii. Aboo qormaata irra jirti. Qormaataan qabaa qochittiin jiraan achisu jirti. Oromiyaadha maqaan isii. Maali maqaa si tole? Eenyu eeteo? Jechuun xiyyaasa Oromiyaa wal fakkaatan maqaan lamaanuu. Keessa Oromiyaadha? Oromiyaadha xiyyaasa. Awoo isin lameenuu safaataa dhiisaa baay'ee maali onni akkana? Akkam? Oromiyaan tiyya. Oromiyaa biyyan baan dubar muciyyoo baana dhalaa. Mucoo. Teetis Oromiyaadha. Isin lameenuu maal haasawtansa? Tiyyaas Oromiyaadha. Dhaabbadhu. Reefuun tanaati suuraa isii anniin qabaa ragaan qabaa rooba keessa dhukkeen kaasu maal jechuun turreeti. Dhugaadha haye ana akka keessanii rooba keessa dhukkeen kaasu. So qaalicha kana maaliif hin irraa? Aboo Oromiyaan tiyyamaa. Suuraa isii isiniin garsiisaa dhaabbaa. Awoo qashtiin dalaati bara. Kunoo dhalaa Oromiyaa tiyya. Oromiyaa tiyya. Waree.
taatu akka isaaniitti afaan itti nama caccabsatan saniin qabu. Waan biraatiin garuu waan qabeenyaatiif maal jedhanii sodaata kan hin qabu. Shakkiin tiyya guddaan garuu Hai, leelloon tiyya kunnaani rabbiin kiyyabiifuu Oromiyaa godheeraa fide isaan hin qaanfatanii xiqqollee. Oromiyaa tiyya jaa. Ish. Saboo ajaa'iba ijoollee lamiin tun bikkumaan anta deeman isa haani taatu ana artistiidha maal jee kalaama isaa saniin intala akka cululleetti fudhatameetiin sodaa qaba. Fooziin taatu qabeenya isaatiin dhaadata yeroo hunda. haanis taatu an artistii beekamaadha addunyaa tanarratti waa hunda jeedhiti gurra guute dhalaan artistii feeti jedhani artistiin immoo biyya keenyatti faayidaan qabu dhiisiinni faayidaan qabuuti haan immoo maallaquma qaba malee arraban qabu Haanis taatu akkasuma tajibu gurguddaa tokko nama akka jiru. Isaan dura garuu an dursuudhaan qaba. Na dura isii qunnamnaan Luchiyoo tananiin dabajeetiin sodaa qaba. Illoonuu caccabxuu fi furdoo akka gaaraa hunda taammaan qabanne kanaan jedhan illoo waan babbareedduu isin fedhuudhaaf. Kanaafuu bilbilee isii baarlamuu danda'uudhaan qaba. Sanirraan ammaas borwanni fadhaa haftu malee dukkaana sadiis ni cufa. Isummaan silaa haneetti. Taatuun bilbilaa fi harka fuunee Oromiyaa jaalala. Qofladuun foozii jaalala. Nagayaami? Nagaya fi cina. Maali jirti? Qo'achitti hin jira. Lubbuun tiyya akkasii addunuu beektaami? Wallaalu. Nin beeka. Kanaafuu yoo rabbi jee boru. Haa. Yoo rabbi jee. Yaa wayii boru kilaasni qabdaa? Hin qabu. Kanaafuu saani kasii mijaa wal agarree buna dhugaa as weeneema. Sa'a 8 hajaa waan hin qabu jecha sa'a 10 yoo wal agarree. Sa'a 10? Naaf mijaa wal akkaan dalagaan qabu boru yoo danda'amaa ta'e dukkaaniin cufa jeetii yaada qaba. Si wajjin yaada garaa wal dabarfachuu waan hin barbaade. Tasanii rakkoon qabu abshir jee ni haasofna. Siifin bilbila. Rakkoon hin jirtu anaa si bilbilaa sa'a 10 sharp irratti iddoo itti seegu siifin immoo wal agarraa. Tole. Okay, bareedu yaa. Okay, bonaafi. Isinis borzaa kudhanitti baallama naqabsiistee jirti. Dukkaanni qiyyaas ni cufama. Isaanis hin argatanii Oromiyaan tiyya. Bilbileetiifin sagantaan qabsiisaanis. Hello, Oromiyaa akkam? Hayi saala. Nagaa. Akka nagee qabdu akka gaariitti si quba qaba. Maaliif nama si beeku hedduu waan hin gaggaafachaa jiruuf jettu. Kanaafuu nagee qabaachuu hee irra deddeebiillee si gaafachuun hin feesu. Maaliif haati Filipsiituu simmi? Wanni si bilbileef maaliif seete? Namni tokko yeroonii fi wal argu yookaan yeroonii fi bilbilaas wal jijjiirratu. Kaayyoon bilbila san qabadhuutii mana kaayyadhuu yookaan lakkoofsi xiyya siif kannaa haa ta'u osoo hin taane naa bilbilii siifin bilbilaa waliif bilbilaadha ergaan ati immoo hin bilbille. Maaliif naa hin bilbiliin gaaffii jettuuf biziidhaan ture. Tole rakkoon hin jiru hayyee. Maaliif siin jechuu barbaade seete? Ayi maal nan jechuu barbaadde? Namni tokko hoggaanii fi nagarree wal arguun heddummaadha. Jaalaltiinis ida'achaa ida'amaa deemaa bara. Naam dhugaa feeti.
sancinattis haalaa fi amala namaa ni barta. Kanaaf qabeeta yoo wal agarree haasawaa babbareedaa haasawaa akkasumas injiraa miti yaada wal jijjiirrachaa ati gaa nagarree keessa garaa keenyaa yoonee fi wal taphachiifnee yaada joon qabaa akkam jedha. Sila an boruu sagantaan qaba garuu atumaaf jeetiin. Oromiyaa akkana kabajjetti rabbi si haa kabaju. Hayyee. Hayaa siin hana jaan. Galatu garuu eessatti wal agarra. Rakkoon hin qabu bakka wal agarru miseejiin si argee. Hayyee ni ta'a. Tole hayyee nageetti. Tole nageetti. Fixe duraanuu micoon barra yeroo wajjaa sa'u artistii laagwaandoo afaan bantee na laalu gorte haasawaa wallaalte qalbii isiin nan fuune anaa isii fudhee bilaashin godhe arruma wal agarra jechuun boru hootti hin jeen akkuma harreetti eef jira fuudhee deemesi salphaadha ana wajji wal agartee kuta kaasuutu foosii abdallaan duraanuu shittoo bituudha dalagaan isaatiin kan shittoo bituuf haalaan bitu malee Hello. Yoonin dogongoruu baadhe bilbilli kun ha Oromiyaa na fakkaata. Beete Oromiyaadha. Helletu hin dogongoru jeetii yaadaanis sirriidha. Hayyee. Oromiyaatiya. Ooyi. Guyyaa kana hatattamaan akka carratti ijji sirra na buute hoggus immoo hiddi qaama kiyyaa hundi wal hiikkatee ture. Ammaas yaa bareedduutiya hogguniin bilbila keessirraa fuudhee si gaggeessu san yaaboo si qofaa miti kadeeme qalbiin xiyyaas akkasumatti sumaa wajji faana fuudhaa hutte. Aya. Duba amma mi marsi faajada. Yaaboo amma wanni naa gootu qalbii tiyya tatarkaanfiin si jala fudhamtee kuttee ani qaama qullaa hafee asitti mana keessa kophaa jiru kana qalbuma tiyya tana naa deebisiitii garummoo eessatti si arkee akkaan qalbii tiyya tana takkaateef bira galchu takkaammoo qalbii nu lameenii bikkeetti waliif firoomsinuun fedhaati dhiisse wal agarra. Okay. Bikka sitti tole. Naaf mijaa. Haaya. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti akkuma beekamutti egaa biyyi teenya tun nyaata mi'aawaatii fi waan adda addaatiin beekamti Dirree Dhawaan. Saniifuu mana tokko jira mana baqlaawaa mushabbaka halaawaa waan adda addaa mi'aawaa ittiin gurguran. Saniifuu achitti yoo wal agarree baqlaawaa si afeeree afaan si haayaa yooniin waan garaa kiyyaa si ibse akkam si fakkaata bareetti. Toora asri sa'a kudha takkatti anumaas si bilbilaa. Hayyee siin eega toora sa'a kudha takkaa hellettuu gaa baallama hindii dujeenii yaada yerootti naaf harkami bareedduuti yaa. Abshir. Hanga wal agarruutti nagayaan naa turi humni sirna qubatiin nageetti. Tole. Oi jerri lakkuudha. Muusaa hibatoo hin dhaban. Amaluma akka takka qaba jechuun sadeenuu eena takka jechuun hin galle. Ajaa'iba. Waachuu na gorkani. عجائب والله العظيم ما بيانا ما بتسمو ما تبصراتي تربى على الرأس في خنابر أما تجيبني أمر أمريكا تاعي رفيق
afaan ingiliffaadhaa turjumaana malee jeetii moo turjumaana fidanii faranjichaa jaasoo jira bara. Kana manta. Kaas. Duuba akkana ani harka kudhan warra jiru. Hay. Faatee afaan faranjii ni beektaati. Yisla kamittiin hin beekne. Eessa biratte immoo? Anaa baatu yaadin bar dictionary kibsani. Yaa salaam. Faatee sirraa dhugaadhaati amma afaan faranjii gara beektaa? Anoo barga barnoota jechuun bar ta'anii kanatti kutaa garee keessa ta'anii barsiisaa nama barsiisan waan uumama harkatan baay'ee neechar waan tokko jiraan isa. Sanuu qaawwan. Hin jettu naan. Dhugaan siinaa. Mee haa egaa afaan faranjii beekte gaafii laaftu tokkaan si gaafadha. Afaan faranjiitiin hoolaan maali? Hoolaadha. Saboodha bareeduu mana fayyaa waardiyaan taa'aa jirtu. Waardiyaan kennaa siinti. Naahini sinjee baratummaa. Gaafii kenna kennu. Okay. Gaafii akkana anaaf sabba. Easy waan sangartee. Kana jechuun hoolaa jettee ship jedhamu taa'aa hoolaa. Bravo. Hoolaan ship. Sirrii jette. Yoo hoolaan san dafee na bira dhaabbatee akka biyyaaleetii kana jechuun ugguu dhufee si bira dhaabbatee. Relationship ta'a hoolitti. Hayyee hoolaan san hoolaa hafraa kataa eebbatu hin teenye. Kadeen eebbatu dhaabbatu. Magaalaa guutuu waliin laaquu hoo. Gaafa gartee ganda keessa deemee yaa'ii mee barbaachisan kan gowwummaa isaatii waa hundi barbaachisuu danda'a. Kan gartee jarjartee irratti hin taasif yaa'ii bikkumaa leessa kaa jaanii san qaba. Sammaa jaanii diktaatarship jaanii. Way faatee hayyee hoolaa kana qalamiin foonii fi halwoo isaa yoo biyya alaa erganuu. Foon isaa fuudhanii ekspoortii gurguran jechuudha. Scholarship yaani kamu? Fatih, ship jalan. Orang kita kenal begitu. Ay mali gandi undinu hero kawa ummati kaba. Hero ganda kana beeti mata alqa qadi benta. Himifne ganda kana gida sente. Mata dachi ka kabde qallate sente qallate bo qabda. Onni ol gara galchite mata sami kabde dem tasanu. Oy ajaibaw. Me. Gafa jolle hatu turtani. Abwana tu miti bo gafa jolle satu mitian. Abos osoo shamma jala qarshi fi shilingi gurto kana harka keessi gugun. Abwan takam shamma jala isu afurende khumali sarra. Afani dheeraati. Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Sumeyaan boojitee fuudhattee magaalaa. Meeshaalee jarmaayaa manneen walii galaa. Jaaruu beetan kookii barbaadanis bilaa. Meeshaaleen Sumeyaa abbaa fedhe caalaa. Sibilan biyya ala keessa kan garantii qabu Sumeyaa dhiyeessa. Qorqorroo simintoo ferroo fi mismaara Sumeyaa dhaabitaa hunda biraa jira. Tokkummaa si kanneen Sumeyaa jaalala kanaaf meeshaan kalqee kabbaa fedhee caalaa. Teessoon dirree dawaa. Saphia Dulala. Teessoon teenya magaalaa Dirree Dhawaa Saaphiyaan DDC fuulleedhatti argamu. Sumeeyyaa meeshaa walii gala jaarmaya manneenii. Hello Sartu. Baga Rabbi si gammachiise. Maaltu argame? Ta duraagaa obboleettiin tee Ameerikaa irraa dhufuudha. Lammaffaa. Talammadaa immoo moobaayila bareedduu gaalaksii si fiduu isii ta'a. Barsiilaanaa dhufuu baatee irra jira. Ilaa ammaa hin bansiisne. Harariin deemu Dirreedawaan deemu jeetiin yaaddoo jira. Haayi. Asumaa huni jira bar magaalaa Awwadaay. Eessatti? Toofiq Oscar. Moobaayilli alaa si ergamee yoo si banamuu dide furmaanni isaa nu harka jira. Daqiiqaalee muraasa keessatti moobaayiliin kee si baname sooftiweera barbaadde irra siifiine wayituma san. Haaloo jechaati baata. Toofiq Oscar Mobile Center. Ilaa ammaatu silaa hin beekne deemeetiin banadha ture.
ammumaan tana dhaqilal heloo jettee baata. Hayya ammaan deemee baradha ammaan tana. Iddugalli moobaayilaa Toofiq Oskaar magaalaa miidhagduu tajaajilli daldalaa sa'aatii 24 keessatti gaggeeffamu. Magaalaa miidhagduu Awwadaay keessatti baname tajaajila si'ataa fi hawwataa ta'e kennaa jira. Sooftiweera garaagaraa, haardweerii, kavara moobaayilaa, miimoorii GB garaagaraatii fi meeshaalee elektirooniksii adda addaa gatii madaalawaa ta'een isiniif dhiyeessine fuula gaariin isin simanne gammachuun isin gaggeessina. Kota iddugalli moobaayilaa Toofiq Oskaar iddugala keessan waliin hojjenne waliin haa guddannu. Toofiq Oskaar Moobaayil Seentar moobaayila orjinaala gatii madaalawaatiin bakka irraa shammaddu. Suuphaa moobaayilaa saffisiisaa namuurraa gammadu. Moobaayila ammayyaawaa meeshaa elektirooniksii gosa orjinaala gatii keesha isiniin miine isin harka keenya harka dhageettii caala. Haaya manaas si duraa bade moo akkami? Lakkii bakka kadhee galatoomi siin jee ofiin bilbilee. Anaa miti ka galateeffachuu qabdu mana moobaayilaa Toofiq Oskaar isa galateeffadhu. Teessoon teenya Awwadaay kottaatiin ilaala. Iddugala suuphaa moobaayilaa Toofiq Oskaar Moobaayil Seentar.